bira baana ana fasontaan rakkoon qabu inni kalaas yoo gashanillee agashanu garuu numaafu itti meeda numaafu shaqataa kan akkoodha sigale nama tokko nama biluu qabu eega qabanii biyya isaa galchanii isinoo warri biluu hin qabne warri adii qabdan warri bicaa qabdanoo inni dongoraan nafarramsiisanii jiranii naan jedhe garuu waan akkasii inshallah waan an hagam beekutti yoo tarii amma haalli achi keessaa fayyadame hin beeku dur hammoo akkaataa baqataa fi nulle akkuma kee kan nu ajaa'ibe wanni isaan godhan kun waan seeraan alaadha garuu amma sa'aatii kana keessa jijjiiramee jira nama keenya fedhaa hin jirtu malee namni biluu qabu gonkumaayyuu baqataan kamuu sila waan akkasii galee iqaamaadha sababa iqaamaatiin hin jedhan si galee saniifuu maaliif beeyne nuti wallahi isaan shira isaan namatti tatan Shiraadoo kun cinqamini waan rabbi murteessuu hin oolu inuma ba'a hiyyaadii waan tokko yaati koo ijoollee UNHCR keessa dalagdu lakkoofsa isaanii hin qabdu. Namooti muraasa hin qaba UN warra kartaa warra isaa onni dalagan community Itoophiyaa. Community mitoora UN keessa. No isaan hin qabu lakkoofsa isaanii. Okay, keessaniin siif ergaa follow na deebisii isaan dubbiste furmaata ijoolleen UN keessa amma interview nama gootu jirti hin beekta waan kana jechuudha isaanillee gaafadhuuti biluu qabaa akkamitti waan kun irra ga'uu danda'e jeetii gaafadhu ishee hin cinqabin. Shaayyee follow si godhee jira naa deebisii hayyee nabse. Hayyee keessaniin sii kennaa yeroo abshir. Jirra galata rabbi. Nagaa abshirii. Allah Rabbini dandeettii masaatii yoo si baase siifaa baasu. Innoo jarri biyya kanaa budaa taateetti garatti baanee galuu dhabneerra. Uummanni warri biyya alaarra taa'anii akkamitti akkasii jireenya Kaayiroo keessa akkuma isa durii yeroo dhiisanii baanii isaanitti fakkaata. Garuu haalli uummata miidhaa argitee bakka kunoo isaan miidiyaa kanarra waan barbaadan argatanii miree jireenya bareeda jiraatu warra tiktaakii kanarratti fayyadamu bar isaantu balleesse homaa barbaadu wanti balleesse hin jiru akkuma nama biyya isaanii keessa jiranu ofii lubbuu tokkichaan jiranii ispoonsara isaatanii xumuratanii baqataan ni kana akkatee mataa isaa gaqqabatee homaa hin arganne akkuma jaraa waan gammachuu qabu itti fakkaata. Har'a isa kaanuu kaanii manni kiraallee hatta manni kiraa ibidda buusee duratti birrii meeqaan gallaa yeroo nuti maaliif nutti dabaltu nutoo dandeenyeen kaffallu yeroo nuti jennu maal isinuma sinfaana baqatee as keessa jiru too 8,900 galaa jira hanqii maaliif adda ta'ee namaan jedha inni kaan miidiyaa fayyadamee haala gaariin jiraata. Inni kaan rakkatee rakkinaan jiraata. Wallahi nuti anamma daa'ima lamaan qaba. Baay'ee garaana nyaatani daa'ima lama akkam akka go'ee akkamitti akka qabee akkamitti akka guddisaa jiru akka anaaf rabbii wal beeka. Otoo abbaa manaa qabu jechuudha. Garuu daa'ima 4 faana itti uffisuu nyaachisu otuma qabeenya qabaatteetuma birriin jiraate. Daa'ima lama guddisuun baay'ee ulfaata. Rabbiin si biraa qaba. Nageeffattaa? Haadha obboleessa siifaa ta'u wallahi waan tokko waan illee si gargaaruu si bira dhaabbadhuun qabu rabbiin si bira haa dhaabbatu. Inni dhagahama dubbatamaa jira garuu. Maasirra dhuftanii waan tokko si intini gochuutu hin ta'ini ati walla community Oromoo beektaa? Community waan tokko community waan gochaa jirtuun qabdu. Inni kun hundaa fi Oromoo hundaa fi UN'tti waan katabaa. Firmaa giddiidhaan nu asfarramsiisaa jiru isii qofaa miti namni buluu qabu hidhaa keessa kan gale kanaan duran bahaa amma garuu arabeeffan dubbatanu arabeeffan qara'uu danda'u abshirii waan akkasitti community ila namni buluu qabu dirqama biyya kanaa bahuun qabu community maal katabaa ummanni keenya arabeeffa katabuu danda'u arabeeffa barreessuu danda'u arabeeffa qara'uu dubbisuu danda'u utuun beekiin nu mallatteessisaa jiru. Hidhaa mana hidhaa keessa gallee bahaa jirru namni buluu qabu. Jannaan community'n erga imeelii waan tokko erga. UN'tti erga. Barbaannee farramaan jiru barbaannee waan akkasii godhaan jirru. Si galeera miti?
Asirra kaayiti way bilbila community an number bada an masuman jira an community ti bilbil nama danu utum beekin mallatteessaa jiru namni danu. Amma ijoollee Jimmaa nama sadi moo nama afur ka isaa waliin mallatteessanitu jira beekte. Utum beekin mallatteessaa jiru. Kana jennaan kana ka hojjechuu kan danda'u community tu emailii ergaa community achiin booda nama fuudhetii UN bira deema. Nama ijoollee tokko fuudhetii utuun jiraachuu barbaadnu biyya kana bahu utuun barbaadiin utuun beekin nu mallatteessisaa jiru. Arbeeffaa dubbisuun dandeenyu. Community la chiamati, community emailii ergaa si galeera miti. Community emailii gootee jirti kaleessa isaafitti meera waan hunda isaatutti himnaan jarrillee barsi karakkaru akkamiin farramsiisuu danda'u siin jedhu bara. Kamaatittiin tukan si rakkoon isaanii. Kana jennaan amma maalinni community waan kana akka uummata Oromoo hundinuu intini hiriira baheetii achi deemuu qaba. Ani meetaniin jira hiriira baanaa anaaf osoo hin taane rakkoon qabu inni kalaas yoo gashanillee agashanu garuu numaafu anitti meetan numaafu baqataa kan rakkoodha sii galee nama tokko nama biluu qabu eega qabanii biyya isaa galchanii isinoo warri biluu hin qabne warri adii qabdan warri bicaa qabdanoo guyyaa tokko bar rakkoon nama mudataa bar nama biyya keenyaa Namoo kama isin beeytan gaafa namni tokko rakkoo keessa bu'e nama garagalanii ilaala amma mana hidhaasan keessa Oromoo baay'eetu jirti qaqqabamtee jirtu ni beeytu batala ijoolleen Jimmaa nama baay'eetu jira sii galee ani waan godhamuu qabu waan hunda kiyyaa UN illee deemee pistikillee bakka hundayyuu deemee email godheefii jira sii galee yoo rabbiin baase yoo rabbiin baafne immoo gaa'uma hundi godhuun danda'amu ofuun duraafuu silaa namni kenna hundinuu hiriira bahuu qaba. Ammoo hin feene uumaa hundi godhan jiru maal. Bilbila community force godhanetii community emailii sana akka baqataani deemee achi biratti buluu utuun beekin mallatteessaa jirra. Emailii gochuu qofatu hin ta'in utuu manni Oromoo utuun beekin mallatteessaa jiru. Hiddiidhaan mallatteessisan miti? Maaloo si baasna jedhaniiti. Waan akkasii utuun beekin Oromoo mallatteessaa jira. Kanaa jennaan aatis community yoo deemte community emailii gochuu qaba. Uummanni buluu qabu hundinuu community himachuu qaba. Yoo qabamne hiddiidhaan nu asfarramaa jiru nu mallatteessaa jiru jedheetii community himachuu qaba. Kanaan amma jalqabaa waan akkasii gochuu qabne. Kanaan community barbaadeetan himaa waan akkasii irratti furmaata argachuu qaba jedheen yaada. Kee nan daggafaa dhuguma itti atuu hiriira baanii bareedduu miti inni jalatti walii gallee walii taanee. Silaa bareeda ture. Dhugaan Oromoon as keessaa waa tokko faayidaan qabdu. Community dhadhus waa tokko faayidaa siin kennan. Amma maal akka ta'e beektaa seerri amma dhaabbatu akka hiriira hin baanetti gabaasanii jiranii garuu akki nuti silaa hiriira itti baanuu dandeenyu. Jechuun koo walii galuudha namni koo walii galuudha wala adii kan qabu wala bicaa kan qabu wala biluu kan qabu hundumtu walii ta'ee hattuu kichoo ba'e ninjaan gire maaliin beektu wallaahi. Amma silaa namootiin biluu qabanuu barbaachisan namootiin biluu qaban namootiin muraasni walii galanii akkasittis jedhanii silaa adda baasanii. Himuudhaa garuu namni keenya gaafaati rakkoo keessa buute namni waan garagalee silaaluun jiru. Gada dhannee ture inni bira dhannee turre intinaadhaan gallee shubbaakiidhaan himannee ture ol nu galchanii waraqaa xabaqaa kanatti emailii godhaa jedhanii waraqaa intinaa haqqaabii minaamanii wayinuu kennan. ግን ብሎ ቀስም akka xabaqaa dhaabbattan intinaa seekeen waraqaa seekeen jarri kanaan emailii godhisiin jedhu. Asin maaliif kanumaaf deemtanii? Jechuun jaarsa koora intinaa yakka danuu keessatti Masriin waggaa 5 minaamanii kan isaanii ammata karaa irra ture. Kana innaan xabaqaa isinii dhaabuu hin dandeenyu ግን kanaan bilbiladhaati xabaqaa argachuu dandeessanii kanaan emailii godhaa nuun jedhan. Akkanuma sun jedhu laalisamoo. Aye. Kana innaan Sanii oo? Yaayyee. Okay. Haruma ol siseensisu.
jechuun torbee tokkotti teenyee argachuudhaan torbee tokko achitti deebinu arganne kanayyuu singalcha nu akka waazaatti. Sudaanii wayii siin jira barre kan ganama subirraa birrii fudhatee taraa nama qabu nama galchuudhaaf. Sirrii miti. Ati galeen ture bara. Laazim ofikeeti dhadhu malee wala Sudaanii wala hin ta'u hin jiru. Achitti taraa qabsiisu ni bar. Warafaa walaarra dhaabsisnu akkasiin waa himachuu dandeessu akkasiin ol siruu dandeessu. Birrii 200 kennitee. Birrii 200 kennitee fi warafaa walaarra geessanii dhaabuuni. Birrii 200 kennisi. Amma koo namni keenya waliigaluu dhabeetu nama. Yoo akkas gootee takkatu ol galchuu ni bar. Bakka barri sanarra dhaqanii dhaabuuni nama keessaa gargaaru jira argati ta'eef. Namni tokko sin gargaaru obboleettii kun. No, ija Sudaaniin suni. Maallaqa birrii 200 kennitee olgaluu dandeenya. Gin innatu ol galtu hoojarri carraasii gana ol galta. Gin barrii irratti si gaafatu hoojarri intan yakki kee bareedaa manaaminii ta'e jechi kee bareedaa ta'e ol si galchu. Yaala balazaa ol si galchu si deebisu. Okay. Kan biraan jira jechuudha amma akkasii yoo guruppii godhanu warri buloo qabu bichittiin funaaname guruppiidhaan maal ta'a? Laazimiyyuu inni jira dhaqaniidha inni himuudha malee dhaqanii achitti yoo inni iyyuudha malee Itoophiyaan tokko Oromoo koomunitii waa. Koomunitiin mar namni kun laali kaa ijoollee uummanni biyya kanaa bar namuma bar namaaf hin yaaddu. Namni buloo qabu danuudha bar biyya kana keessa. Ijoollee shananuu bareechuudha. Maqaan ijoollee shananuu biluu isaarra jira. Tokko amrii ta'ee jira. Kan ijoollee kan qabu. Tokko akka jala amrii ta'e qabu. Ijoolleen arfanu ijoolleen akka lafa ni beekanii laata. Uummatummaan sun namni kun waqtummaan isaa mirkanaa'ee waraqaan kennameefii jira. Biluu qaba namni biluu qabu ammoo as keessaa biyya galuu hin danda'u beelaan. Namni kennaa karakkataan hin jiru biyya kana keessa. Abbaa ijoollee afurii osoo inni yakka kamuu dalagee barta'e qaamaatii dhumti. Ilaamuttee biyya galuu akkasitti turteessuu qabu misilaa ijoollee san laaluu qaban osoo namaaf rahmata qabaatanii. Maaliif akka namatti qarqaaru dhabdee moo wala nama buqqatee dhaabbatu namni hin jiru? Waan godhamuu qabu waan hunda isaa godhee jira ta'anii gaafa jalqabaa hadha baaboruu baanaan jedhee hundi isaatu na jala dhufe gaafa nama sagalee godhuu baasuu jiran. Nuti kayyachuu eegallee gahinni firmaa kana farra waan nu godha gaa'iba firmaa kana farra. Sababa firmaa sanaati malee gurbaan wayii kan